Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota gabayaa tuubii kun gabayaa tuubiidha. Egaa hordoftoota keenya nuti nagaa jirra alhamdulillah. Gabayaan tuubii akkuma beekamu meeshaalee Itoophiyaa keessatti argaman gatii isaa fi iddoo inni itti argamu hunda simbiraan akka ture ni beekama jechaadha. Guyyaa har'aas akkuma kana dura baratame meeshaa Itoophiyaa keessatti argamu kan namoonni baay'een nagaafattan akkasumas fedhii keenya irrattis hundaa'u meeshaa kana beekuu qabdan isin fayyada kan jenne guyyaa har'aa. Gatii isaa fi iddoo inni itti argamu simbiraan gaha jechaadha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa kenna. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel keenyaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a information asirraa argattan hiriyoota keessan biraan ga'u share godhaa like godhaatiin jajjabeessa. Kanaaf guyyaa har'aa televezyiinii Itoophiyaa keessatti gatiin isaa maal fakkaata kan jedhu televezyiina inchii xixiqqaa irraa qabee hanga gurguddaatti simbiraan gaha jechaadha gatii isaa. Dabalataanis diishii isaa saana isaa gubbaa kaa'amus gatii isaa xiqqaa fi guddaa jedhama. Isas simbiraan gaha. Kanaaf hanga xumuraatti wajjin tura. As biratti wanti beekuu qabdan diishiin kun xiqqaaf guddatu jira. Akka tasaa viidiyoo keessatti wanta hin dhaamnee fi inni xiqqaan gatiin isaa qarshii 1,400 ta'uu guddichi qarshii 1,700 haaluma salphaan argachuu dandeettani. Qarshii 1,700 meeshaalee isa barbaachisu hunda waliin isiniif kennama. Lakkoofsa isinii kenname kanaan bilbiltanii ni argattani. Viidiyoon haala adda ta'een kallattimaan warra suuqaa wajjin dhandheetiin wajjin haasaa gatii isaa iddootti argattan akkamitti akka bitachuu dandeettanii fi ajajaanis bitachuu akka dandeettan viidiyoo kana gaditti aanutti dhaamee jira jechaadha. Kanaaf kallattimaan warra wajjin waan haasofnee fi hanga xumuraatti xiyyeeffannoon yoo hordoftan information isaa guutuu argachuu dandeettanii dhaxxanii bitachuu dandeettanii. Viidiyoo keenya like godhaa, viidiyoo keenya share waliif godhaati, YouTube keenya immoo subscribe godhaati irraa fayyadamaa isiniin jenna. Ammaaf kallattimaan gara viidiyootti seenaatii daawwadhaa irraa fayyadamaa. Kanaaf viidiyoon keenya kanatti aanee dhiyaatu kana jechaadha. Hanga xumura isaa yoo hordoftani information isaa guutuu isaa argachuu dandeettanii. Viidiyoo kana keessa wantoota hedduutu jira, meeshaalee garagaraatu jira, televezyiinii addatti. Kanaaf garuma viidiyoo kallattiin isin dabarsa. Eessi akkuma amma asirratti argaa jirru kun kana keessatti meeshaa baay'ee tokko bareedaa argaa jirra. Meeshaalee gurguddaa fi amma xixiqqaatti argaa jirra. Gaafii dhaggeeffattoota keenya yookaan hordoftoota keenya irratti hundaa'uudhaan akkuma jalqaba irratti argaa jirru TV'n kun saayiziin isaa guddaadha akkuma argaa jirru kana. TV'n kun inchiin isaa meeqa bitachuu barbaadan dhaggeeffattoota keenya kan hin bitatan waan ta'eef inchii meeqa gatii isaa immoo meeqaan gurgurtanii haala kamiin itti gurguruu dandeettanii kan jedhu gabaafataniitiin oomisha isaa kan biraan geessan. Kanaafuu kun inchii isaa meeqa? Inchi soddomila. Gatiin isaa 1,700. Qarshii 1,700. እና ዳብል ስክሪንidha. Meeshaa oriijinaalidha. Oomishaan Kooriyaa keessatti. Oomisha biyya Kooriyaa. Kanaaf gatiin isaa mootu bira dhaabbataadha. Dhaabbataadha. Qarshii 1,700 bara. Akkas. Fakkeenya isa kana yoo bitatani qabaa miti saanii gubbaa. Meeshaa guutuu qabaa. Isaa wajjin kennitanii fi. Meeshaa guutuu qabaa. Meeshaan illee addatti diishiin adda kafalamee. Diikoodariin jira. Fileeshii nyaataa galee duubaan. እና ዳብል ስክሪንidha. ጥራቱን isaa HDdha. Kasii meeshaa baay'ee tokko bareedaa akkuma argaa jirru kunis biraawwannaa biraati, oomisha gosa biraati. Orbitiidhaani. Inni orbitiidhaan 1,700. Innis meeshaa gaariidha. Dabal iskiriinidha. Xiraatiin isaa kaan irra immoo fooyya'aa deema. እና gatii inchiin isaa tokkuma jechaadha. 32 inchi 32. Egaa akkasii kunis orbitiidha. Kanaan tokkuma inchiin isaas tokkuma gatiinis tokkuma jechaadha. Kunoo as biratti. Sunillee ZHTdha. እና dabal iskiriinidha 32. Meeshaa gaariidhaan illee sirriitti. Innis 1,700. Qarshii 1,700 jechaadha. Baay'ee tokko meeshaa bareedaadha. Inni anas qabadhee dhaabadhe kuni baay'ee tokko guddaadhas. ZHTdha. Inchi 43. Inchi 43. Inni inchi 43 qarshii 14,000. Qarshii 14,000 jechaadha. Kanaaf meeshaa baay'ee tokko bareedaa hordoftoota keenya. Mul'een jira TV standidha kunniin meeshaa irra kaa'amu. Meeshaa baay'ee gaariidha. TV standin kun qarshii meeqa inni? Inni 6,000. Gatiittiin ba'u sitti maa jira? Gatii ba'uudha. Gatii ba'uudha. TV'n kun fakkeenyaaf wanti beekuudha qabda hordoftoonni keenya. Itoophiyaa keessa meeshaa baay'ee tokko babbareedaa ta'etu jira. Achirra TV yogguu fuudhanii galanii cabutu jira, qaraxatu jira, wantoota garagaraati. Kwaalitiin kama biyya Arabaatti argitanidha. Baay'ee tokko bareedaadha jechuudha. Biyya bitachuu irra baay'ee tokko bayeessaadha.
biyya san teettaniitiin meeshaa bitachuu oguu barbaaddani daarektii bakka nuti isin mudhinu kan argachuu dandeessan gatii madaalawaa ta'eedha kan waliin baaneedha gatiin himaa jiran kun kan ittiin gurguramu jechuudha TV'n kun oguu reegame fakkeenyaaf kuni jechuudha guddichi kuni waan asitti bitamu achitti bitamu gatiin isaayyuu qixa yoo ta'e qaraxatu jira tarii cabutu jira kanaafuyyuu asii bitachuutu baay'ee tokko bayeessaadha Itoophiyaa keessa yeroo ammaa kanatti meeshaa baay'ee tokko bareedaa ta'etu jira meeshaa kamiyyuu argachuu dandeessanii gatii baay'ee tokko bareedaa ta'een meeshaan najilaa badaan hin jiru fakkeenyaaf eerpoortii keessatti baduu danda'a bootaa gumrukaatti baduu danda'a cabuus danda'a kanaafuu biyya keessatti haaluma salphaa ta'een gatii madaalawaa ta'een bitachuu ni dandeessan yeroo ammaa kana haala dhibee koronaatiin wal qabatee iddoo tursiisa addaa keessa turtan meeshaan keessan achii danda'a baduu danda'a yeroo sanitti bakkuma jirtan san teessanii gatii isaa beektanii maatii keessan ergatanii bitachuu dandeessanii magaalaa kamirratti isin dhiyeessina guyyaa har'aa magaalaa Shaashamanneedha kan jirru warroonni naannoo Shaashamannee jirtan hasaasa ta'uu danda'a dudula ta'uu danda'a daabbaa ta'uu danda'a meeshaan asirraa deemu Shaashamannee irraa deema baay'een isaanii naannoo kanatti kan argamtan asii bitachuu ni dandeessani gatii baay'ee tokko bareedaa ta'een meeshaanis kwaalitiidha dhugaa baay'ee tokko anis gama khayyaa baay'ee tokko jaaladheetiin jira kanaafuyyuu gabayaatu irratti argachuu ni dandeessani ajajaanis bakka barbaaddanitti isin fiduu danda'ani Biraandii barbaadan biraandii kana yoo jedha ajajaan ani fudhisiisaa fi guyyaa muraasa keessa guyyaa kanatti fudhatu bakka barbaadan isin fiduu danda'ani isin daarektiidha lakkoofsa kennas isinii kenna nu dubbisaati bakka barbaadanitti jechuudha ajajaani yeroo ammaa kana addunyaan moobaayila keessaadha kan jirtu nu dubbisaati isaanis daarekti daqiiqaa keessatti bakka jirtan isinii fiduu danda'ani yoo dandame manatti isinii gaxxameessisuu dandeenya baay'ee tokko galatoomaadha SK elektirooniksiidha duwwaa tokkodha fuula iskiriinii lakkoofsa kenna wajjin isinii kenna meeshaa TV qofa osoo hin taane meeshaan biraas kan barbaadan jippaasonni baay'eetu jira wanti alaa fiddan tokko illee hin jiru waa hundaayyuu asii bitachuudhaan ni dandeessanii haada fakkeenyaaf TV yogguu bittanii meetirri 15 bilisaadha garuu meetira kana yoo ka gurgurtaa ta'e meetirri takkattiin qarshii torba saddeetidha garuu ammoo isin bilisa argattan jechuudha suuqa kana keessa haada kanas irraa fayyadamtu mana keessanis isin fiduu danda'ani ajajaani isin qofti meeshaa kana nu ajajaa isin hin jenna jippaasota baay'ee tokko kwalitii ta'antu jira tiivoonni baay'eetu jira tiivistaandiinis baay'ee bareedaa ta'an tokkotu jira dhugaa baay'ee tokko namatti tola kanaafuyyuu koomentii jalatti waan barbaaddan barreessaa biraandii barbaaddan wajjin nuuf kaayaa isin hin jenna mana keessanis isin fiduu dandeenya kanaafuyyuu lakkoofsa kanaan argachuu ni dandeessani lakkoofsa iskiriinii irratti argitan kanaan nu hordofuu keessanii baay'ee tokko galatoomaa isin hin jenna viidiyoo biraataa galutti deemnutti nagayaan nu tura.